واو ما ajaab kunu haala kanaanii in bareeda jechuudha asmaanis haa eebbifamu jedha kana haala salphaa yeroo gabaabaa daqiiqaa muraasa keessatti ejjetanna jechuudha dhugaa dubbachuuf fooliin isaa bichaan baay'ee tokko quba faana gixxim nyaadhu isin taasisa isiniin jedha kunu haala kanaan yeroo hundumaa akkaataa akkasitti hojjetattu jechuudha na ordofaa turtiin keessan أنا ولين هاتو أردف توت جالة كم توتكية ترتي قاري ولين تاسي هجان أما ورين كان أجتشودا ورين أما قب إسدء ورين كان أدا إسان كونيسي كوني فون ممورما قب إفهمي الرابعي تجتمي قب أيرو أجتشودا فون ممورما دا كما أجتشودا أسمو كنو قلبي ديما دا كده إثالي ماشينن دا كينجرا أكاسم اللي كنو جيزارا يوكينو مو كاروتي فقفق ejjetiin jira akkasumas asimmoo qullubbii adii daakeeti jira akkanumallee asimmoo kaamonii daakuusaati jechuudha asimmoo irdii xiqqishuu fi akkasuma maajii xiqqishuu jechuudha darbee asumaan immoo kunoo qimamii qopheeffadheen jira qimamii namni hin beekne jirtu jirtanii qimamii yeroo hundumaa akkanatti qophaa'a asumaanis immoo keesbaraa yookiin immoo daakuu dimbilaalaati kunoo asimmoo qaaraa qorraa yookiin immoo filfil baareexii kan jedhanidha akkasumas immoo keesbaraa yookiin immoo baala dimbilaalaa jechuudha dimbilaalaa hin beektu biyya keenyatti dimbilaalaa jedhama baalli isaa immoo asitti immoo biyya kanatti immoo keesbaraa jedhama egaan haala kanaan akkaataa ani ittiin hojjedhu na hordofaa ammallee jechuudha kallattumaan kunoo birdistii bareeddee qulqulluuftuu taatee hin qopheeffadhee jira jechuudha kallattumaan maal godhaa foon itti naqaa jechuudha dursa foontu itti naqama maaliif jennaani foon qullubbiin duraa bishaan isaa irraa fixachuu qaba maaliif foon kuni firiijii keessa taa'a bishaan illee hin qaba akkasumas faljii yookiin immoo qorraadha waan adda addaa waan qabuuf waan turaa ta'eef jechuudha kanaafiyyuu dursinee foon isaa bilcheessuu qabna jechuudha osoo shunkurtii ittiin naqi maaliif yoo shunkurtii dura naqnee foon irratti naqnee fooliin isaallee bareedaa hin ta'u kanaafiyyuu dursinee hanga bishaan isaa irraa xaffi jedhutti foon isaa akkasitti na hordofaa ammallee hagaa inni xaaf jedhutti kunoo amma deebi'ee kunoo argitanii haala kanaan jechuudha foon bishaan baasa ofiisaati ana amma bishaan ittiin naqne jechuudha bishaan hin naqamne tasallee maaliif waan firiijii keessa tureef haala kanaan bishaan godhata jechuudha yeroo qullubbii fi bishaan kun wal argatu immoo badaa hin tolu foolii hin tolu dhamdhamallee hin tolu dirqama jechuudha bishaan yaa'e kana haala kanaan akkasitti bilcheessitanii erga foonsaa sirriitti bishaan isaa keessa mixe jedheeti bishaan kana guutuu qaba ammallee jechuudha ammallee baay'ee hafa jechuudha haga bishaan isaa keessaa muxuxxi jedhee uumatutti ammallee na eegaa isiniin jedha kinoo amma deebi'ee ofiitiin jira jechuudha as ilaala amma haala kanaan maxaxxee keessaa uumee jira jechuudha tokkoon qaba waan tokko bishaan hin qabu amma daariktuma maal gootu qullubbii qopheeffadhe itti naqa jechuudha ani baay'isee hojjetachuuf jecha hunduma isaallee foonillee qullubbiillee babba'isadhee jechuudha. Amma koo daariktuma qullubbiitti aansee maalitti naqadhaa kunoo qullubbii adii jechuudha. Qullubbii adii baay'ee bareedaadha foolii isaa nuuf bareechaa jechuudha. Hayyee erga akkas goonee xiqqishuu qadaadee walitti deebina xiqqishuushee qadaadaa jechuudha. Hayyeen erga xiqqishuushee qadaannee booddee jechuudha haala kanaan tutuchoofne asumaan amma daariktuma itti naqadhu jechuudha. Kunoo filfil baareexii yookiin immoo qaaraa qorraa jechuudha. Itti naqee Ega qaaraa qorraa kiyyaa itti naqee hin gubu qaaraan kuni baay'een keessanii waan beektani'a hin qorraa jechuudha.
dhamdhaman qabu. Yani urgaahaaf tola. Akkasumas immoo viitaaminoota qaqqabaayii malee hin gubuu jechuudha. Asumaan kunoo qimamii qopheeffadhee itti naqe. Akkasumallee kunoo kaamonii qopheeffadhee itti naqe jechuudha. Asumaan darbee keezbaraa yookiin immoo daakuu dimbilaalaa itti naqaa al takkaa jechuudha. Akkasumas kunoo irdii fi maajii qoluma isaa guutuu jechuudha. Maajii jechuun maajii hin beektu. Maajiin kunoo isaa kana jechuudha. Yeroo keessaa bahu kana fakkaata. Kan booddee itti totochoosa. Baay'ee hojii salphaa jechuudha. Haala kanaan hojjettu yeroo hundumaa akkati isinii mijatetti dirqamallee warreen anamma go'ee kana qofa osoo hin taane waan mana dijaajallallee hojjetamuu danda'a. Dijaajaa yookiin immoo lukkuu affeeltanii lafee ishii gogaa ishii irraa baastanii qimeessa garuu haaluma kana fakkaata. Lukkuun bakka fooniitti bu'eellee hin ta'a. Dammoo darbee immoo irra caalaa minyaa'aa yookiin immoo bareedaanillee lukkuudha jechuudha. Xiqqoo qadaadee walitti deema. Hayyeen deebi'eetiin dhufeetiin jira. Kunoo amma jechuudha foonsaa haala kanaatiin baay'ee bareedee bilchaateetiin jira. Hin argitu ajaa'iba bareeda jechuudha. Baay'ee tokko amma kanatti aansuudhaan jechuudha. Kunoo viizara yookiin immoo kaarotii jechuudha. Kaarotii kana ilaalaa nu haala kanaan itti naqattu jechuudha. Kaarotii baay'ee mi'eessa. Kaarotiin akka waan sukkaara qabu natti fakkaata. Baay'ee mi'aaha jechuudha. Ergaa kaarotiin umarratti nam'amanii fi jennaane badaa abiddan barbaadu. Xiqqishuun labbii. Darbee immoo yeroo sambuusaa keessa taa'ullee wantidha jechuudha. Kaarotiin hin bilchaata walumaan xiqqoo garuu foonsaa immoo tolchitanii bilcheessuu qabdu. Xiqqoo akka hin jabaannetti. Okay? Amma daariktuma maalitti naqadhaa? Keezbaraa yookiin immoo daakuu dimbilaalaa jechuudha. Daakuu dimbilaalaa kiyya itti naqadhee mashallah jedha dhugaadha. Baay'ee bareeda jechuudha. Kana yeroo nyaatamu quba wajjin qixin godhanii nyaachuun hin dhufaa. Asumaanillee haa eebbifamu jedha. Amma xiqqoo ishee qadaadee walitti hin deebina. Isiniin jedha haga dhuma isaatti. Amma kunoo umarra geenyee jirra. Kunoo haala kanaan sirriitti bilchaatee jira. Homaa tokkollee hin barbaadu jechuudha. Wanti tokkollee hin barbaadu. Maaliif jennaani ashaboo jechuudha. Maajiin ashaboo waan qabuuf ashaboo ittiin naqu'anii in baay'ee hin barbaadanii ashaboo warri ani biraa jedhu ashaboo baay'ee waan hin barbaanneefu kunoo haala kanaan hojjedhee qopheessiitiin jira. Kana booddee sambuusaatti maruu qofatu nu afa jechuudha. Kunoo haala kanaan hojjetattu maajii tokko kaamila yookiin immoo guutuu isaa itti naqxan halas ashaboo malee hojjettu. Kana fakkaata turtiin keenya har'aa kunoo haala kanaan hojjedheen jira. Turtii gaarii waliin taasifne. Egaa kunoo dhuma isaatii jechuudha. Dhumni isaa kunoo kana fakkaata. Haga dhumarra ga'ee jira. Halas amma foonsaa bishaatee jira jechuudha. Waan biraa tokkollee waan itti naqu hin qabu. Ashaboo yookiin immoo meelee sababii ittiin naqneef jechuudha. Ashabooni waan ittiin nam'inee maajiin ashaboo waan qabuuf jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa kunoo kana fakkaata. Egaa kunoo jechuudha lahamma furuu fi yookiin immoo foon kana haala kanaan hojjetadhee xumuradheetiin jira jechuudha. Amma egaa kanan beektu baay'een keessanii sambuusaadha. Sambuusaa kanallee walumaan marraa isiniin jedha. Sambuusaan qola isaatiin biteera malee wanti miti jechuudha. Ajiinaa yookiin immoo bukoon jennee kunoo kanadha. Adda baasee walitti deebinaa na hordofaa. Egaa jechuudha amma mareetiin hinnan isin agarsiisaa na hordofaa walumaanii. Baay'ee bareedaadha yaada akka kiyyatti jechuudha. Kunoo sambuusaa maruu namni hin beekne tokkollee hin jirtanii haala kanaan maree isin argisiisa. Hashwaa bareedaa ta'e jechuudha kunoo.
akkasittiin kaameraa bakka ani kaawwadhutu baay'ee mijataa miti jechuudha. akkasittiin daddaftanii maruu dandeessuu erga ajiin ishiis foonsaa isiniif qabbanaa'eeti. Kunoo haala salphaa bareedaa ajaa'ibaa kana dhugaa otoo hin turiin jechuudha. Daddaftanii maruu dandeessuu saayitii gabaabaa diskeenjii gabaabduu keessatti hojjennaa jechuudha. Kunoo akkasittiin marraa baay'ee salphaa argitanii haala kanaan maree xumuree isin argisiisa. Egaa hordoftoota kiyya kunoo haala kanaan maree xumureetiin jira jechuudha. Haala ajaa'ibaa kanaan mareetiin jira. Maaliif yoo viidiyoo waan dheeratuuf jecha gaggabaabsuudhaaf maree xumureetiin jira. Haala kanaatiin akka itti gammaddanillee abdii guddaan qaba. Isinii jedhaa kunoo akkaataa bareedaa akkasitti mareetii jira jechuudha. Isinitti tola viidiyoon kiyya. Turtiin keessan hamma kana nafaana ta'uutillee hedduu isin galateeffadha. Kana fakkaataa xabbasee yookiin immoo xibisbis godheen immoo boru itti cooma isin hiiksisaa. Abshiruu isiniin jedha.